Erga hundeeffamee waggaa lamaa fi walakkaa ol kan lakkoofsise Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa turmaata isaa kana keessatti boqonnaawwan keessa darbuu qabu keessa darbee boqonnaa ajandaa walitti qabuu irra ga'ee jira. Finfinnee irraatii jalqabu naannolee biyyattii torbaa ol keessatti ajandaa walitti qabuu kan himani Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaatti qindeessaan qabiinsa komii obbo Buzunaa Safaan deemsichi haala gaariirra jiraachuudha kan nutti himani. Adeemsa keessatti wanti guddaan, wanti jaalatamu, wanti eegnullee garuu kan eegnu ol nutti ta'e uummanni Itoophiyaa dhimma biyya isaati irratti hariiroo sabaaf sablammii wajji qabu hariiroo mootummaa wajji qabu irratti dhimma diinagdeef siyaasa irratti wal argee mari'achuudhaaf fedhii guddaa akka qabu kan nutti agarsiisedha. Sochii naannolee torbaa fi bulchiinsota magaalaa lama keessatti ajandaa walitti qabuuf taasifameen hirmaannaan hawaasaa bal'aa fedhiin isaas guddaa ta'uu kan himani obbo Buzunaan muuxannoo fi barnoonni hedduun kan irraa fudhatame ta'us kaasaniiru. Barumsa baay'ee fudhannee jirra. Fakkeenyaaf warra amantaarraa yoon ka'u calqabaa qaamoleen amantaa akkaataa yeroo marii kana hirmaachisnu akkaataa gumii amantaa ijaarsa gumii amantaatiin akka hirmaatan yaannee turre. Gaaffiin karaa amantaatiin dhufu kun akkanatti baay'achaa gaafa deemu garuu gumiin amantaa Itoophiyaa akkuma jiruun isinis akka qaama tokkotti akka hirmaatu ta'ee garuu amantooleen miseensonni amantoolee biroo achi keessatti gumii qaban warri hin qabnes mataa isaa danda'anii karaa domineeshinii isaanii yookaan karaa jarmiyaa isaanii akka hirmaatan kootaa akka kenninu muuxannoo nuuf ta'ee jira. Kuni yaanni yookaan hirmaannan nu jalaa hafe jedhu sana guutumaa guututti kan cabsuu danda'udha. Kuni naannoo biraa gaafa dhaqnee hojjennu haala kana karaa salphaadhaan gaaffii akka hin taane goosisuu nu dandeessee. Hirmaannaa uummataa wajjin wal qabsiisee kutaan hawaasaa tokkoyyuu akka hin hafneetti hojjetamaa turuu himuunis keessumaa dargaggoonni kutaalee hawaasaa keessaatti murteessoo ta'uu isaaniitiin ajandaa isaanii sirnaan akka dhiyeeffataniif hojjetamaa turus obbo Buzunaa himanii jiru. Hidhattoota kutaa biyyattii garaagaraa keessatti gaaffii qabna jedhanii socho'an hirmaachisuufis waamichi taasifame maalirra ga'ee jira deebiin argame maal fakkaataa inni jedhuun obbo Buzunaa gaafanne irraani. Warreen fincila qaban ajandaa akka qaban komishiniin kun ni hubataaf. Kanaaf kan barbaadamu dhimma keenya waraanaan ceesisuudhaaf yeroo baay'ee yaallee bu'aan nuuf hin miidhama qofa waan ta'eef warreen fincila irra jiranis waan kana hubatanii carraa waliin marachuudhaaf yeroo ammaa uumame kanatti komishiniin kun hanga tokko gartummaa malee waan hojjetuuf karaa bakka bu'oota isaanii hirmaatanii akka mari'atan waamicha dhiyeessaa jira. Karaa hawaasas jarreeleen kun bakka bu'oota isaanii akka fidan jaarsummaa hawaasni taa'ee araarri taa'ee gargaarsi godhamee akka dhufu warroolee bibbeekamoo ta'an akka sila kaasee akka Oromiyaatti fakkeenyaaf Abbaa Gadaa haadha Sinqeef bulchiinsa Oromiyaallee dabalatee marii godhaa jira. Gaaffiin biraa hawaasa biraatii ka'u bakkeewwan rakkoon nageenyaa biyyattii keessatti jiru irratti hojiin ajandaa walitti qabu akkamittiin adeemsifamaa jira kan jedhu ture. Haalli nageenyaa naannoo Oromiyaa fi kutaalee biyyattii garaagaraa keessa jiru fooyya'aa dhufuun hojichaaf haala mijeessuu kan kaasanii obbo Buzunaa warreen hafanii keessattis qormaanni jiraatus haga danda'ametti hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dhimmi naannoo Amaaratiin wal qabatu dhugumaa innis rakkoo tokko ture irratti hojjetamaa jira. Yeroo dhiyoo booda itti seenamaa karaa mootummaas karaa hawaasaas akkasumas akka sila kaase fincaaleeyyiin mootummaa wajjin rakkoo qabanis dhimma kana hubatanii akka irratti hirmaatan godhuu wal qabatee akkamiin naannoon Amaaraa guutumaa guutuutti akka hirmaatu irratti hojjetamaa jira. Kunis yeroo dhiyoo keessatti akkaataa amma deemaa jirru kanaan nuu milkaa jennee abdii qabna. Dhimmooleen irratti hojjetamaa jiru tokko tokko ifa godhuun hin danda'amu garuu karaa amma deemamu kanaan milkeessuu ni dandeenya jennee abdii qabna. Yeroo muraasa keessatti Tigraayin wal qabatee irratti maratamee jira. Tigraay keessatti marii rakkoo hin ta'u. Tigraay keessatti garuu araara fi waliigaltee pirooteriyaatti godhamee wal qabatee raawwannaa isaatiin wal qabatee dhimmoolee hanga tokko naannoon qulqulleeffachuu barbaadutu jira. Kunutee marichi akka milkaa'uu fi hundumtuu tumsuu qaba jechuunis kan kaasanii obbo Buzunaa mari'attoonni paartileen siyaasaa fi miidiyaalee dabalatee mootummaanis hojii jalqabe jabeessee itti fufuu akka qabanis dhaamanii jiru. Hunda caalaa garuu abbaan dhimmichaa kan ta'e uummanni biyyittii fiixaan ba'iinsa marichaatiif ga'ee baachuu akka qabus dhaamaniiru. Hawaasni Itoophiyaa akkan sila kaase baay'ee kaka'umsa guddaa agarsiisee fedhii guddaadhaan hirmaachaa jira. Adeemsa kana akka itti fufuun gaafadha. Garuu komishinichi kun turee jira daftanii maannuu finne jedhanii komishinii kanarraa immoo karaa malleenis dafee akka raawwatu eegutu jira. Kuni garuu immoo yeroo isaa kan gaafatu waan ta'eef hawaasni kanas akka nu hubatu barbaanna.